Oda jalatti dubbiin kan tolu bokkuudhaan malee uleen hin bullu. Ashamaa jirra jirtu obboleeyyan kiyyaa kan addunyaa maratti argamtan namoo beekuma jettanitti nagayaa fi jaalalli isinii haa baay'atu. Muqaaqitaan dhagaalleen isin haa jaallatu. Ulfaadhaa nuuf jiraadhaa kan fuunees fuudhaa ulfeessaa lammii nuu baay'isaa subscribe nuu goosisaa. Egaa akkuma namoo qoba qabdanitti YouTube ni keenya yeroo dhiyoo subscribe kuma dhibba galuun ni yaadatama. Duuba Silver Play Awardin keenya erga Ameerikaa obboleessa keenya jalatamaa fi kabajamaa Mursal Mahamud biratti ergame ammaan tana nu bira gahee jechuudha. Duuba obboleeyyan kiyya kana saweeffachuudhaan sagantaa xiqqoota kana qopheessanii baga gammaddee Congratulations from Nation of Nomination naan ja'anii na jajjabeessanii hamilee na godhanii na bahaarsan. Sagantaa kanan isin afeeruu dhufe sagantaa kana na daawwadhaa ulfaadhaa naaf jiraadhaa kan fuunees fuudhaa ulfeessaa bulaa horaa lammii nuu baay'isaa subscribe nuu goosisaa billaa aleek. Osoo gara sagantaa achiin dabarre warri kuush construction waliin ta'uudhaan sagantaa kana qopheessitanii irrattis hirmaattanii ni jajjabeessitan obboleeyyan kiyya jaalatamoo fi kabajamoo Yaasiin Orootii fi Jamiil kiyyaa akkasumas Hamzaa fi Maayirzeen galatoomaa ulfaadhaa naaf jiraadhaa rabbi jechaan isin jaaladhaa obboleeyyan kiyyaa allama gantahaa sagantaa kanaas isinis hanga dhumaan naa daawwadhaa keekiis waliin murraa waliin bashannannaa shaashaa jennaa daawwadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya Jaallo Juice nomination akkasumas kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kolkoloo subscribe godhaa. Arrantan wanni asitti argamneef obboleessa keenya Jaallo Juice gammachuu wajjin qooddachuu fi warreen hanga ammaatti bira dhaabbatanii subscribe kuma dhibba geessitan galatoomaa isiniin jenna. Afaan Oromooti kun Maxi afaan Faransaati Gracias afaan Spainiti yoo beekan saniifuu maasantiin afaan Somaaliiti gaa sababni isaa namni afaan Oromoo beeku hedduu waan ta'eef jecha Jaallo Juice subscribe gootanii waan asin geessaniif galatoomaa isiniin jenna. Horaa bulaa deebanaa ammallee miliyoona hanga akka seenuu abdii qabna. Subscribe godhaa ka subscribe godhe bika diimtuu tana tuqaa kunoo as isinii mul'ataa bee saniifuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa gammachuun Jaallo Juice gammachuu keessanii baga gammaddan baga gammanne arraan tana kuma dhibba isaa seenuudhaan sababeeffannee silfara harkatee jira obboleessa keenya kadaabaatis harka harkatu yeroo milee seene abdii qabna arraan tana silfara qofa isiniif qabnee yookaan kaan ammoo kaartoona qofa qabannee hin dhufne obboleessa keenya Jaallo Juice nu jittutti argama hamileedhaan nuuf sifadhaa warri harkuudhaaf hawwitan kunoo Jaallo Juice dhufaa jira. Inshallah xiqqoo muraasa booda ni dhufa warreen shaayii hawwituu dura keessan qaqqabbaneeffachaa warreen ammoo bika qabbanaa jirtan kumbula firra kaa warreen makiinaa hawwu jirtan paarkii godhaati Jaallo Juice arguudhaaf xiqqishoo daqiiqaa takka nu qonnaa billaa aleekum jiddumaan subscribe godhaa miliyoona akka seenutti ni dhufaati eegaa hottu Jaallo Juice seenuudhaaf qophiisaa xumuratee jira waan lama sada Jaallo Juice welcome bagana gaan dhufte gammachuun teenya fakkeenyaaf daawwattoonni si erkuudhaaf waggaa meeqamoo si xaaran si erkuudhaaf si barbaadan namni TikTok irratti yeroo duraatiif si jala fiigalleen mucaa tokko Nuuree jaaniin hargeysaa jira. Si galee saniifuu innillee arraan tana si erkuudhaaf qophii xumuratee yookaan ammoo taa'ee toora foddaatiin si eegu jira. Saniifuu baga gammaddee baga gammannee obboleessa kiyya qaalii fi gaarii kuma dhibba baga geessee miliyoonaas akka geessu abdii qabna. Inshaallah ta'ala mee maal su dhagaame? Duraan dursee galatoomaa isiniin jaa hundi keessanii sagantaa kana fakkaatu na qopheessitanii isin kan kabajuu keessanii fi dhugaa dhagaa anis takkaa gaa osoon fuudhaan asin beeyni kaniin gaa sadarkaa kana gahee. Inni asirratti jechuu barbaadu namni gaa ifteetis iftoo baatus gaa numa jabina qabaatee bakka fadhe sanni gaa waan jiru fakkeenya namaaf isin taajeeti yaada jecha kana guutaa gaa milee. Ayyee maashaallah ayyee.
akkasii gaa hundaanuu galatoomaan jaanii warra sooshaal miidiyaa wal beeknuu fi isinillee akkas warri kabajee dhufe hundaafuu warra kaameraa duuba jiru hedduu jira isaanillee galatoomaa jechuun barbaada. Galatoomii obboleessa kee qaalii fi gaarii. Okay, amma keekaas si qopheessinee jechuun doonaa sirfarnis qophaa'ee jira. Waan hundinuu qophaa'ee jira. Garuu daawwattoonni waan takka seegaa jiran akka if nu gorsiistu jechaa turan. Daawwattoota if garsiisuu dura gaafa yeroo duraatiif viidiyoo gadhiistu guyyaa bultu sabskiraayib meeqa argattee saniifuu arraan dana bikka kana geessee jirta. Ni yaadattame? Takkuma tasiin jetti yeroon dura galakkeessu yuutuub irratti sabskiraayib gaa shanumaa ture. Ammoo feesbuuk irratti kam ture beektaa? Ifuma afaa galakkeesseetiin ifi sheer godhadha laayik naaf godhadha koomantii galattis jabaadhuun ifi ture ifumaaf. Ifumaaf jechuudha. Laakiin yammee qabeeta abba tokko jechuudha. Takka tokkichi eenyu beektaa? Abba tokkichi isaa nama jechuudha. Sanii kun galatu. Maashaallah jabaadhu jedhin. Ifumaaf. Arraan as geessee jirta gaa bika guddaas akka geessu abdii qabna. Mee fakkeenya ammaan tana kuma dhibba kanarra dhaabbachuudha moo kaayoon keetiif yookaan kaan ammoo mul'anni kee maalime? Mul'anni keenya gaa asirra dhaabbachuu osoo hin ta'in ifuma dura deemuudhaan siin jaa. So akkamatti gaa viidiyoo bifa qoosaatiin hawaasaaf illee barumsa ta'u dhiyeessaa deemu kaayoon keenya. Jaaloo jaalaleeshi minaamination yeroo hedduu jecha kana fayyadamta. Afaan kun afaan maaliiti yookaan kaan ammoo jechi kun jecha maaliiti? Jechi kun gaa jechuma na biratti argamu ka dura jees kanuma asii agartu kana. So jechumaan fi kireet godhadha kuni. Kanumaati uummatte jechuudha. Anumaa fi anaaf dhiisa. Kolkolo. Bareedaadha. Okay, amma daawwattoonni gaa fuula kee nu gorsiisii jechaa jiran. Saniifuu nu gorsiisuudhaaf ati qophiidha. Kaajaabe qophii. Anuu guyyaa illaan guyyaa irraa kan eegu ture. Har'ammoo gaa nyaataa fi fuulli dho'isaan qabu jaanii. Manuma nyaanni fuulli ibannaa fuulaaf. Nyaataas nyaachaa? Fuulas. Ni mana dirqama. Akkasii kabajamtoota furdiftoota keenya ammaan tana mee kaitti aanu keeka murree ichi boodonaa fuula isaa ni argitanii abdiin eeggadhaa keeka kana wajji haa nyaannu ablee nuu kannaa wajji murree akka nama kismidaa murutti ichi boodonaa afaan walii keenya. Sandura gaafiin qabu hundaa'u. Animmaa gaafiin isiniif qaba. Amma gaafii kan hin gaafadhu obboleessa kiyya Maahiri. Maahir viidiyoo tiyya tayoonni yeroo duraa dalagees sallaalu baattus ati yeroo duraatiif jaalojjis viidiyoon duras bira geesse viidiyoo tami. Viidiyoon dura na bira geesse viidiyoo khaleeta kanaa kan itti dursanii. Sagale sanii jeeme. Hojjee jeeme jeemati. Awwa akka viidiyoo jaarraa bisaa awwaala dhiisaa. Khaleeta kanaa hanni. Tiraay godhi gaa. Khaleeta ka nando. Ayi maal sagalee fakkeessa. Khaleeta kanaa hanni. Egaa obboleessa Jamaa ergaa kunoo sagalee illee gaa fakkeessina deebisee obboleessa keenya gaa Yaasiin Najjaash immoo haa gaafannu. Yaasiin Haa. tokko gurri ishee dhukkubaa dhagee dhugaadha. Amma kurbaatti. Akkumaan gaafumaan isa gaafadhee gaafiin takkuma atis viidiyoo ta duraa tasii bira geessitani yookaan ta jaalattu. Tana dura geesse ta'uun taati xayyaara gubbaa horee Oromiyaa deemnaa maarree ni qamaanaa maarree kan joosanii. Taarra geessan. Taarra geessanii. Santu naatee wanni keessattuu gaa namni ilkee shawaakkatu akkana jee kofla nu beektaa? Kun ammoo akkana jee kofla. Hedduu nu kofalchiistee nu bashannansiistee. Ammas gaafiin taanuma kan hin gaafadhu obboleessa kiyya Hamza kan hin gaafadhu amma itti aanee. Hamza atis viidiyoo dura tas bira geesse. Viidiyoo kiyya isaa ka dura si bira ga'e oora ka jaalattu kami. Antana bira geesse ta saahiba ture doktara. Saahibni isaa doktara bira dhaqee. Ifiifuu halee shakkaa dhaqee. Inni dammoo halee takka hin qabdu gisee joon. Takkitti osoo inni jiru takkitti hin taanes xarafa jirti jeeni. Akkasitti maqaa birsii bira deemeetumaan khayrii dalagadha jee
ifumaaf khayrii ifumaaf qabrii qotatee ifumaaf taa'aa nafti sanii na bira ga'an. Sanii Maashaallah. Galatoomaa gaa. Maayikii gaa abbaaf hin deebisa. Abbaan istee gaa yaasiinii isaaf hin deebisa maayikii. Obboleessi kee jaalajus galatoomis hin jaa ammaan tana gaa sagantaan itti aantu sagantaa awaardii banuutii fi akkasumatti illee keeka muruuti. Nu qofaa biti gaa keessummoonni keenyas mana keessaa nu daawwachaa akkasumatti illee jaalajus akkuma keessanitti isa arguudhaaf hawwiidhaan eeggachaa jiranii keeka kana amurru kan itti aanu tartiibaan deemnaa jechuudha. Akkamitti jaal. Sirruma. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya ammaan tana keeka muruudhaaf akkana jirra. Saniif kabajamtootaa fi hordoftoota keenya itti nu shidime. Itti dhahi bismillah. Bismillah. Itti qaqqabe. Akkanatti dishin. Amma gaa. Muri. Jaalo. Baga murte. Muri. Baga gammadde jaalajus. Saniif kabajamtootaa fi hordoftoota keenya waa hunda gammadne ni isin rifarne. Awaardiinis kunooti. Mee keeka nu mummurii nu nyaachisi. Keeka sagantaa booda. Onneen teekame. Keeka sagantaa booda nyaatanii. Amma gaa xiqqoo rifaatuun si girtii mi? Rifaatuun ni jirti. Ni tasgabboon. Ati akkam keessi? Wallahi hedduun gammadeefoo. Rifaatuun raasoo jira. Jechuun maali rifadha jechuun? Wanta kanaaf xamaashaa. Ati jechuun rifanneen. Ati hoo? Ani kana na rifachiisi. Kana na Rooba seete. Sanii kabajamtootaa fi hordoftoota keenya ammaan tana awaardii kana banime. Bismillah rahmaan rahim. Hamilee. Jaalo. La wajjii fuudhuu qabna. Haa banamu. Bismillah. Hin cabsinaa gaa. Bismillah. Bismillah rahmaan rahim. Ingilifaa beekte ni bareeda. Wallahi. Mokaa amma maarifati. Dubbachaa. Zuujiga. Subscribe godhi. Godhi. Awwa soota gaa himaa sana. Hai. Kaanus subscribe godhi. Goobas. Wacha. Dubbachuudha. Chalo juice. Billaalee Kol kalau asiin geenye moo hin geenye? Unogaa asiin geenye hungaa kophaatti yaamiti dandeettii uummata hawaasa Oromoo hundaanii galatoomaan isiniin jaa hunda keessanuu ammallee asitti hin dhaabbannu sadarkaa kan jettu mafufa karaa goollichis achi aanan isiniin jaa inshaallah. Kameeraamaan asnaasa gibi kana dubbisiisima. Ayo mana Ingilifaa aja. Subscribe. Aku lagi. subscribe. Ilmu nama. Kumari 100 subscribe tu. Mali. Ingilifaa kini ada khasiat ada. Ayega wani asirratti dubbachuu barbaadu obboleeyyan keenya kan magaalaa jirus kan baadiyyaa jirus kan biyya keessa jirus kan biyya ambaa jirus hundi galatoomaan jechuu barbaadani kun gargaarsa keessanii waliini anis kophaatti eegaa waan kana godhuu hin danda'u ture namni galata namaa hin beekne galata rabbiitis hin beeku jaanii galatoomaa jechuun barbaada hunda keessanuu. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa nama kuma dhibba takka jechuun waan guddaadha. Hordoftoota nama kuma dhibba takka jechuun nama si jaalatu jechuudha. Saniifuu galatoomaa horaa bulaa deebanaa harka subscribe gootan kanaan ilmaan keessan tuttuqaa akkana kana godhaa warreen amma yuutuuba lafarraa kaa'atan jabaadhaa yaada mataa keessaniitiin hoottaa yaada keessan kireet godhadhaa jabaadhaa. Gammachuun kun gammachuu keenya qofa osoo hin ta'in yookaan kaan ammoo gammachuu isaa osoo hin ta'in gammachuu keessanii isinii keessanii kun fuddaa nurraa. Billaa aleekum.
Kaisani billah alaikum. Sanifu ammantana khara fura jalo jus arkutti demna fula barudaf taka taka lama Kono jalo. Namticha kana gala makanya mantana. Anis adaru mana kana nanti bikange. Amana. Amana. Kan motii Sudaanii jaanis. Khartoon tu pata ni. Khartoon matu ni ergeni si. Jalo jus matu. Ini gizeni thinga subscribe. Tak illa milna satu gizeni shol demen. Acu danga pula yanas baje. Warga perang kita tanis. Bagat adam bu. Difam. Bagat adam. Dita manga garinis gari namo difam. Akka isa kuna dita. Kawari kamsa difam. Akkasi kabajamtoota furdiftoota keenya qophiin keenya hanga ammaatti kana ture. Jamil Jama inni gaa bakka jaaloo bu'ee asitti nu argamee ture hanga ammaatti kaarakteera jaaloo taphachaa ture. Warreen piraangii taatan ammoo galatooma garuu fuula jaaloo arguudhaaf subscribe godhaatii miliyoona naqa. Defa. Ammatti. Yoo immoo boru reetan boruu isinii baafnaa jechuudha. Saniif kabajamtoota furdiftoota keenya galatoomaa isinii jenna warreen hanga ammaatti nu daawwachaa jiran horaa bulaa deebanaa sagantaan keenya. Sebenarnya tu mana? Gola bamu. Gola bamu raf. Fuula kana ichi gara galfatee jira. Sponsor keenya kabajaa kush ijaarsa manaa haa galatomu kun afaan Ingiliffaati. Afaan Oromootti fayyadamna. Saniifuu horii buluu deebanii kabajaan ta'e dhibba irraa haasii seentu homaan haasii galtu. Galatoomaa horaa bulaa deemanaa hanga miliyoona takka walitti deebinutti galatoomaa subscribe kuma dhibba naquudhaaf. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oda jalatti dubbiin kan tolu bokkuudhaan malee uleen hin bulu.